Dhikrii yeroo irribaa rafuu keetiin dura dhikriilee armaan gadii kanneen jechuu hin dagatin. Dhikriileen kunniin jireenya keenya keessatti yeroo irribaa sirriitti faayidaa nuuf qabu sirriitti hafazaa qabadhaatiin itti dalagaa. Bismillahirrahmanirrahiim. Assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhikrii irribaa. Rafuu keessaniin dura dhikriilee armaan gadii kanneen jechuu hin dagatina. Dhikriileen kunniin hadiisa sahiha ta'ee irraa kan walitti qabamanidha. Inshallah tokko tokko isaaniitiin ilaallaa. Namni muslima taate namni viidiyoo kana dhaggeeffataa jirtu YouTubein kun sirriitti waan isin barbaachisuuf subscribe godhaatiin eegala. Waan yoo keessaa haa baanu. Akkasuma mallattoo laayikii jedhu tuqaatiin inshallah yoo xiqqaate nama hedduu biraa akka gahuuf laayikii 2000 haa galchinu. Dhikrii kenna itti haa fufnu. Dhikriin jireenya nama muslimaa keessatti sirriitti barbaachisaadha. Faayidaa guddaa qaba. Namni muslima ta'e naamusoota yeroo rafan isarraa barbaachisan kanneen garaagaraa barnoota hedduu keessatti dubbannee jirra eeggatuu qaba. Fakkeenya wudu'a godhee fa'a rafuu akkasumas dhikrii garaagaraa jechuu akkaataa shari'aan jedhuun dhiisuu wantoota akkanaa kanneen namni muslima ta'e itti dalaguu qabaa jechuudha. Faayidaa akkamii qaba yoo jettan ta'e hadiisa Imaamu Tirmiziin akkasuma Ibnu Sunniin Shaddaad ibn Aws irraa odeessan keessatti Nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam akkana jedhani. Maa min muslimin ya'wi ilaa firaashihi. Nama muslimaa ta'ee gama firaasha isaa yeroo dhufu kitaaba Rabbii irraa Qur'aana irraa waan wahii ka qara'e jedhan. Aayaa qara'amuu qabu kan qara'e Rabbiin maleekaa isaa wakkalee yookaan isaaf ramadee maleekaan sun rakkoo kamuu cinqaa kamuu ka irriba san keessa itti dhuftu isarraa akka ittisuuf Rabbiin isaaf ramadaa jedhan hanga inni dammaqutti. Kanaaf sirriitti jechuu qabna. Akkasumas hadiisa biroo Ibnu Sunniin Jaabir irraa odeesse keessatti illee Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam maal jedhanii inna rajula idhaa awaa ilaa firaashihi ibtadarahu malakun wa shayxaanun. Namni tokko yeroo rafuudhaaf gama iddoo ciisicha isaa dhufu shayxaanaa fi maleekatu itti dhufaa jedhanii. Maleekichi maal jedhee du'aa isaa godha Allahumma khtim bi khayrin. Yaa Rabbi khayriidhaan halkan kana isaa xumurii jedhee du'aa godhaaf jedhani. Shayxaan ammoo maal jedha ikhtim bi sharrin. Sharriidhaan isaaf xumurii jedhaa jedhani. فإن ذكر الله تعالى ثم نام بات الملك يقلأه. إن يو ذكري جديتين رفه ملائكان halkan guutuu isa tiksaa bulaa jedhan. Shayxaan ammoo achii baqataa jedhan. Kanaaf faayidaa guddaa hagana ga'u kana argatuudhaaf zikrii jechuu qabna. Qur'aana irraallee waan qara'amu qara'uu qabna jechuu. Mee inshallah zikriilee kanneen akkaataa armaan gadiitiin tokko tokko isaaniitiin faayidaa isaa wajjin haa ilaallu. Faayidaan zikriidhaa yeroo rafan tokkoffaa shayxaana garaagaraa irraa tikfamuudhaaf, lammaffaa sababaa jannata argachuudha. Zikrii namaa ta'u jira. Sadaffaan sababaa khatmiin yookaan booddeen namaa toluudha. Zikrii akkasillee faayidaa akkana namaaf qabu jira. Afraffaan rakkoolee garaagaraa jalaa bahuudhaaf zikrii jechuun dirqama jechuudha. Namootni hedduun irriba keessa waan akkanaa ta'a jedhaniitiin yeroo garaagaraa rakkoolee garaagaraa himatu. Furmaata akka ta'u maaliidha? Zikriilee kanneen jechuudha jechuudha. Zikriin tokkoffaan ayatal kursiyyiidha. Ayatal kursiyyiin faayidaalee hedduu qaba. San keessaa yeroo irribaa shayxanni akka namatti hin dhiyaanne namaaf taasisa. Innillee isa kana. Allahu لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آية كان irra deddeebiidhaan dhaggeeffadha akkasumallee quraana garaagaraa irraa dhaggeeffadhaatiin qabadha. Zikriin lammaffaan suuraalee armaan gadii kanneen qara'u. Suuratul Ikhlaas jechuun suuraa qul huwallahu ahad. Suuratul Falaq jechuun suuraa qul a'uudhu birabbil falaq. Suuratul Naas jechuun suuraa qul a'uudhu birabbin naas. Suuraalee kanneen sadiin akkami qaraanaa? Jalqaba suuraa Ikhlaasii, suuraa Falaqiitii fi suuraa Naasii harka keenya addaan banneetiin harka keenya ganaa kana jechuu addaan erga banne booda qara'aatiin itti tufna. Achi booda maal goonaa mataa irraa gad eegallee hanga harki keenya dhaqqabetti ofitti haxoofna jechuu. Barakaan quraanaa akka nu seenuuf jecha ofitti haxoofna.
Dalagaa kana yeroo meeqa dalagnaa? Yeroo sadii irra deebineetiin dalagnaa. Harka keenya addaan qabnee itti tufaa, qara'aatiin itti tufaa, achi booda qaama keenya hanga inni iddoo ga'uu danda'u hunda itti xaragnaa jechuu yookaan isa dibna. Haala kanaan barakaa quraanaatiin rafnaa jechuu. Zikriin lamaffaan isa kana. Zikriin sadaffaan aayaalee fi suuraalee quraanaa armaan gadii kanneen qara'uudha. Isaanis kanneen armaan gadiiti. Tokkoffaa aayaa xumura suuraa baqaraa irratti argamu. Isa qara'uun faayidaa akkamii qaba? Nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam namni isa qara'e kafataahu jedhanii, isaaf geettii jedhanii, wanta hundaafuu isaaf geessi. Qiyaama leeyilii yookaan dhaabannaa halkanii ajrii inni qabullee hin argata fakkeenya. Akkasuma sharrii garagaraa rakkoo garagaraa irraa akka diigfamu isa taasisaa jedhanii. Qara'uu dagatuu hin qabnu. Aayaan sunillee namoota hin beekneef آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كجد راغة مراد نمني هم بيكني كومنتي رتنا دوبسا إن شاء الله سنفر بودن دا إني لما فاني سورة الكافرون قرؤون نبي صلى الله عليه وسلم أجري سامال جراني دوبتاني براءة من الشرك جراني دوبتاني شركي الرأك كل لوفتو سكار قارا جراني كناف يو إسا قلبين قراته هيكا إسا هبتاتي يو قراته شرك الرأك كل لوفتا سورة الكافرون جتشون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون هنگا تمرا إني صدفا سورة الملك قرؤون عذاب قبري جلا أكا نمي توكو بهوف إسا قرقارا جلان عذاب قبري نبيكتومي تنكا إسا كيس جرو نبيكتومي إسا جلا بهو الأف سورة الملك قرؤون نغتنا هل كان الكيرو رفتن إني اللي تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير إسا جدودا هنگا تمرا namni isan beekne illee koomentii irratti gaafadha inshaallah telegiraam irra na dubbistaniitiin isinii erguu danda'a. Inni afuraffaani suuratu zumarii. Suuraa zumarii qara'uu, suuratu sajdaa qara'uu, suuratu israa'iin qara'uu. Nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam kanneen qara'aa turanii jechuudha illee ajajaa turan. Hin dagatina. Quraana baratuuni faayidaa kanaaf nama fayyada. Suuratu zumar jechuun juuza 7 keessa argama. Suuratu sajdaa jechuun juuza 9 gara 10 jidduu sanii argama. Suuratu israa'ii jechuun juuza 16 keessatti argama jechuudha. ذكرين أفرفاني بسمك اللهم أموت وأحيا بسمك اللهم أموت وأحيا هي كان سامالي جدا ربيكية مكاكيتين جرات للي مكاكيتين دؤلي كدؤنين اللي كجراتنين اللي أنيوني ربيني ذكرين شنفاني بسم الله وضعت جنبي اللهم اغفر ذنبي وأخسي شيطاني إسرائيل سنفدي بها بسم الله وضعت جنبي اللهم اغفر ذنبي وأخسي شيطاني وفك رهاني واجعلني في الندي الأعلى هي كان سامال جتورا بسم الله مكا الله تين وضعت جنبي تناتك يا الرباف قد كايا اللهم يا الله اغفر ذنبي شبوك يا ناف أرارم يا ربي كيا وأخسي شيطاني شيطانك يلي نرى ديبسي نرى أريتي يا ربي نرى ديبسي نرى أرجي وفك رهاني رهانة جتشوني وانا كدينيتيف جنبيتي إنما أبا موساني هدا يوكان أبا مينسا أكا هدينيتيف نمك أبا نيسان سنجل اللي يا ربي نباس تبون فكين أكا دينيتي نمك أبا تبون نمي تبو دلقي تبون مالي ساقورا إساك أبا تبو كان جل اللي يا ربي نباس أكاسو مزنبي غرغرا جلا هدا شيطانا جلا إذا جلت قبرة أيتين هي أموجلا يا ربي نباسي جتورا وجعلني في الندي الأعلى يا ربي جماع لنا يوكام ملائكة والجين يا ربي نتاسي جتو ربين أنا في سن الله ورا إبكان أرغت وهاتا يسو هندقتنا دعاء كنا ذكرين جهفاني إسا كنا باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين رسني في ديبئة باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين إكاني سامالي جونا ربي كيا مقاكيتيني تناچا كيا الرباف جري الغرق ديكايا أكسما مقاكيتين الفود اللي يو ربنا مالافيسي تناچو في اللي كان الرباف يو ربنا مالافيسي الفودان اللي يو لبوك ينفوته يو أكا دؤنا تاسفته رحمة نافقودي وإن أرسلتها فاحفظها يو أمو أكا دؤنا تاسسيني أكا جراد دؤنا تاسفته تنقدين الإسته نتكسي
waan gabroota kee gaggaarii ittiin tiksituun yaa rabbi na tiksi jechuudha. Zikrii kana akkamitti jennaa jalqaba uffata isaa ka keessaatiin uffata isaa ka keessaa saniin maal godhaa yeroo sadii algaa yookaan firaasha isaa san haxaawa. Yeroo sadii haxoofnaa inni haxoofnaa itti deebinaa malee inni haxoofnaa erga akkasi qulqulleessine booda maal jennaa zikrii kana jennaa jechuudha. Cinaacha keenya kan mirgaa irratti ciifnee naamusni akkaataa kanaa jechuudha. Zikriin torbaffaan isa armaan gadii kana. Innillee maalidhaa? Subhaanallahi akka nama salaataa sani yeroo 33 Allah alhamdulillahi yeroo 33 Allahu akbarii yeroo 34 dhibba zikrii kana jenneetiin rafnaa jechuudha. Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Faaximaa fi Aliyyiif zikrii kana dhaabanii. Zikriin kun jedhan humna cimaa akka namni tokko qaama isaa keessatti argatullee isa taasisaa jedhan. Nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam Faaximaa fi Aliyyiin itti dhufanii kaadima qabdaa jedhaniini rakkoo kaadimaa itti himattee jennaan waan san irra si caalu sitti himu jedhaniini. Kana jechuun maali? Humna waan sitti taasisuu jechuudha. Zikriin kun humna namaa taasisaa jedhan ulamaa'iin. Zikriin saddeetaffaan isa kana. Allahumma qinii cadaabaka yawma tabcathu cibaadaka. Allahumma qinii cadaabaka yawma tabcathu cibaadaka. Hiikkaan isaa maal jechuudha? Yaa rabbi kiyya. Qinii cadaabaka. Azaaba kee jala yaa rabbi na tiksi. Yawma tabcathu cibaadaka. Gabroota kee guyyaa kaaftu qabrii irraa guyyaa kaaftu san yaa rabbi ana ammoo azaaba kee jala yaa rabbi na baasii jechuudha. Subhaanallah. Zikriin kun yeroo sadii jedhama jechuu dagatuu hin qabnu. Zikriin salgaffaan isa kana. Alhamdulillah. Alladhii axcamanaa wa saqaanaa wa kafaanaa wa aawaanaa fakam mimman laa kaafi'a lahu walaa mu'wiya. Alhamdulillah. Alladhii axcamanaa wa saqaanaa wa kafaanaa wa aawaanaa fakam mimman laa kaafi'a lahu walaa mu'wiya. Hiikkaan isaa maal jechuudha? Faaruun Allahiif ta'aadha. Allahiin sun isa nu nyaachisee nu obaase akkasuma kanuuf gahe waa hundaafuu kanuuf gahe akkasuma waa akka isatti gorrullee waa wayiti akka achi dabnullee kanu taasise nama meeqa ka gara itti goruu hin qabne ka isa waa isaa gahuu hin qabne nama meeqa addunyaa kanarra hedduu jira. Nu ammoo waan nyaannu qabna waan dhugnu qabna kanuu gahuu qabna rabbii kenna akkasuma ka itti gorruu qabna yeroo rakkanni yeroo cinqamne rabbii itti gorruu qabna maaltu nutti hafe akkas jechuudha hiikkaan isaa. ذكري كرنفا اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية الرسني في ديبئة اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية. Hiikkaan isaa maal jechuudha? Yaa Allah, ati lubbuu kiyya uumtee jirta, situ ammallee akka du'u taasisa. Ka ajjeesullee situ jiraachisellee situ ajjeesallee. Jireenyi isiillee duuti isiillee simaafi. Simatu ajjeesa simatu kaasallee. In ahyaytahaa fahfadhaa. Akka jiraattu yoo taasiste lubbuu kiyya naa tiksi yaa rabbi na tiksi. Wayin amattahaa faghfir lahaa. Yoo akka duutu taasifte ammoo naaf araarami. Allahumma inni as'aluka al-aafiyata. Yaa rabbi akka ati nagaha na gootu akka ati waan garagaraa jila na baastu si kadhadhaa jechuudha. Du'aa akkanaa kanniin osoo jiru akkamitti dhiisneeti hin rafna. Subhaanallah. Zikrii 11ffaa. Allahumma rabba samaawaati wa rabba al-ardi wa rabba al-arshi al-azim ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. Hiikkaan isaa maal jechuudha? Yaa Allah, yaa uumaa samiif dachii, akkasuma uumaa arshii guddaadha. Rabbanaa wa rabba kulli shay'in, uumaa kenna, akkasuma uumaa waa hundaa, rabbii waa hundaa kataate, firee garagaraa ka baastu, qola timiraa kanallee ka keessa jiru sanillee ka uumtee baastu, Tawraatiin, Injiilii fi Qur'aana ka buuste, A'uudhu bika min sharri kulli dhii sharrin anta aakhidhun binaasiyatihi. Rabbii kiyya sharri ati mataan isaa si harka jiru sharri waan akkasii jala akka ati nu baastu yaa rabbi si kadhadha yaa rabbi siin tikfame sharri san jala yaa rabbi nu baas. Antal awwalu falaysa qablaka shay'un. Ati ka jalqabaate si dura wanti takka illee hin jiru. Ati ka boodaati si boodatti illee ka hafu eenyu illee hin jiru si qofatu hafa wanti hunduu ni dhumata.
ati ammallee ka ol jiru si ol ka biraa hin jiru. Rabbiin keenya asii ol arshii ol jira, rabbii ol ka biraa wanti takka illee hin jiru. Wanta albaaxinu falaysa duunaka shay'un. Akkasuma ati waan keessa waan dhukataa hundallee beekta, waan akkasii ka beeku si malee eenyullee hin jiru. Iqdi anna dayna, daynii yaa rabbi nurraa kafali, wa aghnina min alfaqri, hiyyummaa jalaallee yaa rabbi nu baasi. Daynii jalaa nu baasi, akkasuma hiyyummaa ammoo irraa nu duroomsiitiin yaa rabbii kiyya hiyyummaa jalaa yaa rabbi nu baasi jechuudha. Zikrii 12ffaa Allahumma inni a'uudhu biwajhika alkariimi wa kalimaatika attaammati min sharri maa anta aakhidhun binaasiyatihi. اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك اللهم وبحمدك. يكان سامع جتولا اللهم يا الله إني أعوذ أنتك بربادة بوجهك الكريم فولك سنين يا رب تك بربادة فولك يرجى سنين يا رب تك بربادة وكلماتك التامة جتك قوتوك تأسن قرآن كيف كاكنا كني أكاتي نتكسيتو يا رب سر بربادة من شر ما أنت آخذ بناصيتي ما لرا نتكسيتا وان أتي متى إسا حركة جيرو وانتي متى إنو ترك ربي جرا متى أومتو تهند حركة ربي جرا شر وان أوممي جيرو هند أكاتي جلانا باستو يا ربي سيكادت أجي تشورا. اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم يا ربي مغرم غرغرا كرمي جتشو مالي ديني غتياؤو وانا كان اسمي جلا يوكان معسيا جلا چبو جلا كان ما باسو سان كان مرة ساقو سيقوفا يا رب نور راسا يا رب نور راكاسي يجو. اللهم لا يهزم جندك يا الله جندين كي يوكان لولتون كي غارين كي هننجي فتامو ولا يخلف وعدك وعدين كي يوكان بيلمني كي هنديغمو ولا ينفع ينفيد ذا الجد منك الجد أباك أبينيا أبا جبينيا إسا سبرات ينفيدو كسبرات فيدو مالي دلقا غاري قوف أبان جبينيا قبول الله جبينيا إسا سبرات ينفيدوني. سبحانك قل لوفت يا ربي أن قل وينك يا دا اللهم ربي كينا وبحمدك أكسما فاروك اللي يا دا أتي فارفا ما كي تأو يادو الدين قل لا كي يا دا يا ربي كي يا جيتشو. سبحان الله ذكري لك أنين جني رفنان أبدا بلان تكالين نرغدو. ذكري قد أصدفا في ذكري أمورا ذكرين كن فايدة قد ذكري كبولا. نبي صلى الله عليه وسلم حديثة كيسة يرودو بتمال جراني ذكري كان جتتين فإن مت على الفطرة وجعلهن آخر ما تقول. ذكري كان جتتي يورفت أمور الرجل جران ذكري كان جتتي رفنان أتي إسلام ما إرتي دوتي جراني. ذكرين سوري الله ماريدا إسا كان اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. سبحان الله. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. يكاني سامالي جولا يا الله أسلمت نفسي إليك لبوك يا رب سيف مساكي جرا وفوضت أمري إليك إمك يهندا غراكي غراغلچه يا رب يتنا تمرين إمك يجو وألجأت ظهري إليك دقدك يلي تناتك يلي غراكي أتدابسيتي يا رب كيسي جرا كنو رغبة ورهبة إليك وان سيارك جرو كجيلا خيري سيارك جرتو جنة سيارك جرتو كجيلاتيني سبربادا أكسوم عذاب سيارك جرو أمو صداتاتين أكسي كنو ربي هي غراكي أفي لبوك يا سبب سن غراكي غراغلچه يا ربي هي لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك سرا غري دابان هنجرو أكسوما عذابك يجرى اللي غري غران هنجرو ربي كي سرا اللي غري نجابان هنجرو سيمن نجانا مباسا غروما كي قف غران اللي يا الله. آمنت بكتابك الذي أنزلت كتاب أتي بوستتي يا الله أماني ونبيك الذي أرسلت نبيك خاتي إرغتت اللي يا ربي أماني جتشو رأيك كانسا. ذكري كان جنان إسلام مرتي دوتا جرى النبي صلى الله عليه وسلم. ذكري لك أنين اندغتنا برنوتا إسلام ما كيسان حالا أرمانغري كانين هرغفو دنديتو روغاري سنفاتاو يوتيوبي كان سر تجابي فتا جابي ساسنين جرى أدرا ولنا قد دفنو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.